من سورة البقرة اتقرأمو فالفلتوني في جنين هتون همتون اندندسو تلين سنتو جان ارقم الربي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة نقوبي جان وانك آية الكرسي هجون الرقو بنجرو جان شيطاني قافة ميتي زمانا قرتني انبيوني ارقنو سنة مالو مسيقو باتقامو موانت اندندي نمال جنان وانك سورة البقرة وانك سورة آية الكرسي نقوبو هنجرو جان كناف قرتني قافة حديث أبي هريرة توقبا قبدني شيطان تيجي قرتني دفه إسا وهتاجر أبو هريرة قبه جنين بيتني سورة دداتك أيرمتي بوفتاتي من نماسينتي كناف شريع الربي بوفا من التقرتن شوفا نجيسنا جين درو في الراحة درا ربي نبي سليمان موتما إساني سرقا يستي أتون الرابه يراني سدي هدراتي يو سدين وفرا قوياتني وفرا هدرتني وفرا دوتني أرقتني ددبدن أما قرتني وما فيت ويتي وفرا دوا باسا يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام بوفو ممكاتي جين هاي قصة جايبات وكو أرقمي غافة قرتي حديثني رسول لكن صلى الله عليه وسلم حديثة كان نوهما قصة صحابة رسولا كيستي أرقمي وصو جري قرتي خندق قطا جرنو وصو جري جوغولا قطا جرنو أكا عدوين التندبر argitee nam tokko cehee bishaan dhugee dhufa jedhee nama aruusaati nama dhihoo fuudhee agartee yoo inni fiigaa dhufu xiyya fannifatee inni xiyya ofii fudhatee qawwee isaa fannifatee fiigaa yoo inni dhufu aruustittiin barrii guddaarra dhaabatti xiyya gabbaafatee dallana inni akkam intalti aruusaa gabbaatee uffata manaatiin barrii gubbaa dhaabbatti jedheen karaa namni nama argurra dallansuu hin jiru xiyya fuudheetti gadhiisuudha yoo inni xiyyatti qajeelfate nan ajjeesini waan manaana aryate kottuu laalii jetteen bilaasha manaa gad hin baane isii bira dabre yoo inni jedhu bofa hagam ga'utu siree gubbaa ciisa abbaa isii naa fudhatu jedhee xiyyatti qajeelchee mataa kana tak godhee mataa fuudhee bofti asii lafaa utaale ka namichaa walitti hin dhiyaatin bofti utuu lafatti hin deebi'in namichi lafa dhahe kabar walittuu hin dhiyaatin namichi kaan achitti du'e boftillee achitti du'e akkasitti gartanii namichallee fuudhanii bofallee fuudhanii rasuula rabbii bira fidanii qissaa kana argame yaa rasuulallah jaaniin warri kun zurriyyaa gartanii jinnoota gartee nabi Suleymaan irraa argitanii ergamaa turtisan irraahi agartanii jinnii kana yoo kanaan hadartan malee agartee sadii hadartan malee ofitti gartee hin tuqinaadha jechaan akkasit dhufe jechuu buleeyyan imaana idan jinniin bakka hundatti gartee sharafamtii of jijjiirti waan ta'eef nama fakkaatee sit dhufa saree fakkaatee sit dhufa abbofa fakkaatee sit dhufa kanaafuu azkaarrinii fi qiraa'aan agartanii barbaachisa amma nama fakkaateeti halkan san temira zakaa abu hureeraa walit qaban san ka gartee rasuulli bor dhufee miskiinaa qooduudha zakaa guyyaa kana magaalaa kana keessaa guuranii bakka tokkotti gartee ofitti walit guuranii lafa ka'an san dhufee halkan hammaarrataa arginaan dhab godhee qabe hattu eessaa deemta halkan dukkanaan jedhee qabnaan aboo ilmaan qaba warra qaba miskiinummaan na jira homaa mana keessanaan jirani na dhiisi kaa jedheen silaa horiin horii zakaati silaa kun miskiina edanuma waan nyaatu dhabe jedhee garaa laafee abu hureeraan gadhiise ganama rasuulli deemaa dhufanii sallam maa fa'ala asiiru kalbaariha booji'amaan kan ka'ee daate qabde sun maal si godhee maal wal gootanii jedhee rasuul rabbi alayhi salaam jennaan agartee am miskiina omaar kan qabu naan jedhee boonyaanin silaa meeshaa qodichinuu nyaanni kunuu kan miskiinaati wama edana nyaatu haa fudhatu jedhee dhiisee bari jennaan inni ammallee kijibaadha halkan kanallee deebi'ee amma argitaa jedhaniin hayya halkan kana deebinaan immaa kun zaalimaa mee jedheen amma gartee halkan kana akkuma rasuulli jedhan deebinaan dhab godhee qabe ammallee kakatee lamuun deebi'u ta'e irraa boodaa arra jedhee macarrashaadha jedhee kadhatee jennaan ammallee garaa laafee sahaabacha gadhiise abu hureeraan jennaan rasuulli ganamallee ammallee itti dhufanii ayee kaedaa maal si godhe jennaan arra lamuun deebi'u jedhee kakatee ma'assalaama jedhee lamuun deebi'u argitee kijibaadha ammasitti deebi'anii agartaa jedhanii rasuul rabbi alayhi salaam hoggu kana agartee halkan sadaffaa deebi'e namichi halkan sadaffaa hoggunni deebi'u arra wallaahi la arfa'annaka ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam hagar rasuula bira si geessu yoo ansi dhiise fuudhee gartee hudhee asii qabee dabarse hoggunni harkifataa jiru jennaan abboo mistira sitti hima amma takkittuma tana gartee mistiraan si dhaqqabaamee na dhiisi jedheen maal mistira tarkaa qabdu yeroo gartanii idaa aawayta ilaa firaashika yeroo hirribaa rafuu deemtu argitee ayatal kursiyyiin dhiisinii jeen laa yaqrubannaka shayxaanuun shayxaanni yoo ati ayatal kursiyyi qaraate sittin deebi'u jeen argitee namni rakkate beeyta mistira nama kenna lubbamee mitiiree lubbuun dhufte amma jennaan abu hureeraan ilmii kana argannaanu namicha gadhiise ganama rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam argitanii maal si godhe namichi edha ammas jedhaniin
wallahi gaa eda waan ajaa'ibaanatti haasa'e lamuu hin deebi'u jee akkana himee ayatal kursiyyiin agartee faayidaa akkanaa qabdi shayxaanii lamuu sitti hin dhiyaatu naan jecha natti hime jennaan sadaqaka wahuwa kadhuubun dhugaa dubbate isii dawaa ta'uu isiitiif ayatal kursiyyiin faayidaa shayxaana dhahuu isii dhugaa dubbate ammoo inni kijibaadha waan lamuu isa dhugeeffatanii miti jee rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam idan nama fakkaatee illee ni dhufa jechuu shayxaan ayatal kursiyyiin dawaa akkanaa kana qabdi